gosoota og-barruu jennee kan nuyi kaafnu kun afoolaa barreeffamatti akka qoodamu gararraattis kaafnee turre ibsa hiika kenname keessatti. Itti aansuudhaan maaltu jiraa? Afoola kan jedhu kuniyyuu bakka gurguddaa sadiitti akka inni qoodamu. Afoolli og-barruu afaaniin himamudha jennee inni jalqabarra jiru seeneffamaa. Seeneffama kan jedhu kan seeneffamu jechuudha. Fakkeenyaaf oduu durii yoo fudhannee asitti sheekoo yoo fudhannee. Sheekoo kan jennu sun fakkeenyaaf waan bineensaa irratti kan xiyyeeffatu qamalee, jaldeessaa fi leencatu waliin jiraata ture jedhanii kan dubbatan sun in seeneffama seenaa wayiitu waan ta'eef isa kana as keessatti ilaallaa jechuudha. Inni biraan afoolaloodha. Afoolaloo kan jennu yookaan oral poetry kan jennu walaloo afaaniin himamuu jechuudha. Akkuma hawaasa keenya keessa gadi buutanii yoo ilaaltan baay'ee isaa argitan weedduun akka jiru, sirbii adda addaa kun akka inni jiru, geeraruun akka inni jiru sun hundi as jalatti ilaalamaa jechuudha. Inni biraan qareeyyiidha. Qareeyyii kan jennu qaruu kan jedhurraa maddee jechuudha. Sammuu qaruu yookaan arraba qaruu warri kun. Kana hundayyuu tokko tokko waan ilaalluuf wanti si yaachisu hin jiru. Amma gosuma isaa isinitti agarsiisuufi jechuudha kan hin deemaa jiru. Amma qaruudha kan jennu kun sammuu qara yookaan immoo sammuu qaraa yookaan arraba qara jennee sammuu qara jechuun maal jechuudha? Jecha baay'ee gabaabduu ta'een ergaa bal'aa kan dabarsu jechaadha. Qareeyyii kan jennu kun. Gosa afoolaa keessaa jechoota baay'ee gaggabaaboo ta'een ergaa ciccimaa kan dabarsu ergaa isaa bira ga'uuf namni qalbii isaa keessatti yeroo dheeraa kan yaadu jechaadha. Witticism jennaan sanaan jechuudha. Gosa afoolaa kana gurguddoo kana sadanitti qoodna jechuudha. Afoolli hedduu nuyi hawaasa keessatti beeknu kun gosa gurguddaa kana sadan jalatti ramadama jechuudha. Inni biraan og-barruu barreeffamaati. Og-barruun barreeffamaas bakka gurguddaa sadiitti qoodama. Inni jalqabaa asoosama. Asoosama jenna. Egaa asoosamni maalii? Akkamitti barreeffamaa kan jedhu walitti fufiinsaan waan ilaalluuf sun akka koorsii of danda'e tokkottis waan nu dhiyaatuuf yaaddoon qabu. Inni biraan og-walaloodha. Oguma walalooti. Akkamiin walaloon tokko barreeffamee kitaabarra ta'a. Inni kitaabarra taa'e sun immoo sagaleeffamee akkamiin yeedaloo godhatee sirba waan adda addaa kana ta'a kan jedhus as keessatti kan kaafnu ta'a jechuudha. Inni sadaffaan diraamaadha. Diraamaa kan jennu gosa og-barruuti. Namni baay'een hin beeku. Fiilmii maaloo jennee wanti nuyi kaafnu kun og-barruudha. Egaa koorsii kana keessatti wanti nuyi ilaallu bal'inaan warra kana sadan dabalataa jechuudha. Keessumatti kutaa tokkoffaa kana keessatti seeneffamaa afoolaa, walaloo afoolaa fi qareeyyii kana cimsinee kaafnee asuma jalatti yeroo xumurru asoosamni koorsii of danda'e ta'eetu nu dhiyaata jechuudha. Yaada gaggabaabaa ergaa ijoo isin qabachuu qabdan asitti isin qabachiisa malee asoosamni mataansaa simisteera tokkotti barsiifamee hinnu. Og-walaloonis akkuma kana bal'aadha. Koorsii of danda'e ta'ee koorsii gabaabaa tokko ta'es ni dhiyaata jechuudha. Inni biraan immoo diraamaadha. Diraamaanis waan bal'aadha. Barachuudhaaf iyyuu koorsii 2-3 ta'ee dhiyaachuu danda'a. Haa ta'uutii yaadota ijoo ta'an waan isin hubachuu qabdan as keessatti kaafnee kan irratti mari'annu ta'a jechuudha. Kanaafuu koorsiin kun koorsii gurguddaa 5 akka ta'e. Inni biraan koorsiin dabalamu asoosama isiniin jedheeraa. Og-walaloo jedheeraa, diraamaa jedheeraa, koorsiin arfaffaan afaan og-barruuti. Afaan og-barruun akkamitti og-barruun tokko barreeffama? Dubbiin qolaa achi keessa jiru maal fakkaata waan jedhu irratti xiyyeeffata. Kana gadi qabnee ilaallaa jechuudha. Asirratti namoonni gaaffii qabdan waan hanga ammaatti baranne sana gaaffii qabdanii yoo jiraate gaaffii keessan keessummeessee yaada wal jijjiirreetu sagantaa keenya har'aa xumurraa jechuudha.
Isa booda gaaffii muraasa isiniin kenna waan isin hojjettanii manatti jechuudha. Keetti waan isin hojjettan gaaffii muraasa isinii kenna. Sana booda waan afoolaa kana babal'inaan irratti dubbanna. Isa booda koorsiiwwan itti aanutti dabarraa jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan. Okay. Inni dursa seensaa sun ani akka mataa kootti har'aan seenee haaraadha. Ayyee. Walumaa sirriitti fanaaf hin taane inni garuu amma gosoota barruu jedhu kuni sirriitti naaf ifee jira. Yoo gara fuuldurattis kan itti aanu naaf ifa jedheen yaada. Afoola jechuun isa afaaniin haasamu. Ogbarruun immoo isa barreeffamaan ibsamu jechuudha miti. Eeyyee. Isuma kanan barbaade. Okay. Waan isiniin galle irra isinii deebi'uu waan danda'uuf daree itti aanu keessatti bal'inaan hin kaafna rakkoon hin jiru. Lammaffaa immoo waan dubbiftan yeroo isinii kennamu waan dubbiftan sana irraa waan hubattan qabaachuu dandeessu. Gaaffiin biraa jiraa? Boriifan haasa'e. Keessumaa har'aan daree seenanii Ayyee. nagaa manatti fakkaata. Nagaa. Hiikaa ogbarruu irratti haalli isin ittiin nu ibsitan baay'ee natti tole, waan guddaa kan hin hubadhe. Ayyee. Yommuun kana jedhu ammallee hubannaa gahaa argadheera jechuutu hin taane gara fuulduraatti bal'isee hiikii ogbarruu maal akka ta'e itti fufee bal'isee hubachuudhaaf daandii naa ta'a jedhee tan yaada. Ayyee. Agammaatti dhuguma keessumaa literature review hiika litereecheriidhaaf ogbarruu gaafa walitti fidnummaa nuumti yeroo haasofnu barreessitoota ogbarruu Oromoo jennaa, yookiis immoo barreeffamootuma jiran, barreeffama seenaas haa ta'u, barreeffama xiinsammuus haa ta'u, barreessitoota akka barreeffamoota yookiin kitaabota akka asoosamaa tasoo walumatti qabnee ogbarruu Oromoo ittiin jennaa. Akka barnoota keenya akka daree keenya har'aa kanatti hiikin itti kennaa turre kun dogoggora akka qabutti ilaala. Tariyoon akkaataan itti hubadhe rakkoo qabaateen beeku malee xiqqoo garaagarummaa akkinuu kanaan duratti beenu ogbarruu Oromoo waan hundumaa walitti qabneeti kan jennu, barreessitoota ogbarruu Oromoo hunduma keenyatti itti fayyadama. Akka waan rakkoo qabuttan ilaalee tarii hubannoo kooti ta'een beeku malee ogbarruun maal akka ta'e barreeffamanii jiran hunda akka hin taane kan nuti baranneedha. Kanaaf barreeffamoota ogbarruu ittiin ala jiran fakkeenyaaf kitaabonni seenaa jiru, kitaabonni xiinsammuu jiru, kitaabonni barnootaa teekistii buukiin jiru. Isaan kun akka ogbarruu irraa adda ta'anitti kan nu hubadhee garuu bal'inaan tarii sa'aatii gabaabduu kana keessatti bal'inaan hubadheeran jedhu garuu akka inni adda irraa ta'e hubadheera. Garuu gara fuulduraatti immoo bal'istanii kanarra akkasiin nu hubachiiftanii amantaan qabaa. Ulfaadhaa. Waa'ee ogbarruu afaan irratti akkuma hayyoonni warri waa qoratan irratti wal dhaban sanitti akkasuma wanni barreeffame hundi dhugaan taatu. Wanni gartee dhaloota dabra afoolaa fi mirriga geerara waan kanaan dabra dhaloonni akkas afaan namayyuu afaan adda addaa qaba. Namaa wajji ka uumamu afaanii jalqaba namni xiqqeenya irraa ka'e afaanii wajji walitti dabra osoo barreeffamni hin jirre dura. Akkasuma hiika kanatti kennuunis bareeda. Waan ammaa kitaaba irratti hin dubbanne ganda keessatti dubbatamaa jira. Hayyee mee warri gara jalqabaarra nu galle jettan sirriitti na dhaggeeffadha. Jalqabarratti hiika ogbarruu irratti hayyoonni kana dura qoratan dirree adda addaa keessa ta'anii waan ilaalaniif ogbarruudhaaf hiika adda addaa kennaniiru.
hiika adda addaa kennaniiru. Hiika isaan kennan kana kan daangesse dirree isaan irratti qoratanidha jenne. Warri antiroopooloojii gama ijaarsa hawaasummaatiin, gama dhimma aadaatiin wal qabsiisanii og-barruu ilaalu. Warri soosiyooloojii bu'aanni hawaasa walitti fiduu qabu keessatti ilaalu. Warri saayikiloojii bu'aa inni xiinsammuu dhala namaa haaromsuufis ta'e waa dammaqsuudhaaf qabu irratti ilaalu jechaadha. Akka kanaan og-barruu kana namoonni hiika adda addaa akka kennaa turan kaasneetu hiika isaan kennan isa gurguddaa 4 fudhanne. Sababni kana fudhanneef amma namni baay'een saayikiloojii barreessee ani og-barruun barreessee jedha. Hin barreessine og-barruu. Saayikiloojiin og-barruu miti. Hiistirii barreessee seenaa barreesseetu ani og-barruun barreessee jedha. Hiistiriin yookaan seenaan og-barruu miti. Kitaaba daa'imman irraa baratan mana barnootaaf barreessaniitu ani og-barruu daa'immaniin barreessee jedha. Og-barruun daa'immanii kitaaba irraa baratan Abaacaa miti. Kitaabni barnootaa og-barruu miti. Dubbiin asitti wal nu jalaa dha'ee jechuudha. Faranjii walitti qabdee litireecharii kan isheen jettuuf hiika isa tokkoffaa kana akeekaa jechuudha. Og-barruun waan barreeffame hundaa jedhani. Og-barruun immoo oguma kalaqaa of keessaa qabaa jenne. Og-barruun oguma kalaqaa of keessaa qaba jenne. Og-barruun waan barreeffame kan jedhu kun immoo hanqina qaba. Hanqinni isaa bu'aa kalaqni miidhaginaaf gumaachuu dagatee. Maaloon wanti barreeffame og-barruudha inni jedhu hiiki kun hin deemsisu jechaadha. Dubbiin isa boriifan sila kaasaa ture sana. Wanti barreeffame hundi maal miti? Og-barruu miti. Waan kalaqaa fi miidhagina gonfametu jira. Inni immoo asoosama, walaloo yookaan diraamaadha kan barreeffamu. Malee wanti barreeffame hundi og-barruu ta'uu hin danda'u kan jedhudha jechuudha. Egaa waan barreeffame hundi og-barruu ta'uu waan hin dandeenyeef kalaqatu achi keessatti dagatame isa tokkoffaa keessatti. Hiika isa lammaffaa keessatti immoo og-barruun tokkoffaa irratti hojii namoota gurguddaati jedha. Namoota gurguddaa jechuun akka yeroo sanaatti immoo warra moototaati. Warra sanyii moototaa ta'antu akkuma higher class warra jedhaman sana. Higher class, middle class fi lower class jira mitiiree. Warra sadarkaa olaanoo, warra giddugaleessaa fi warra gadaanoo jennu kan maarkisiizim tiyoorii isaa keessatti cimsee mormu sana jechuudha. Egaa isaan sun warra higher class jedhaman sanatu barreessaa jechuudha og-barruu. Isaanumtuu barreessanii immoo carraa dhaqee Guinness Book irratti galmaa'uu qabaachuutu irra jira jedhaniitu hojii og-barruu keessatti mirga dhalli namaa kamiyyuu kalaquuf qabu sana dhorkanii jechuudha warri kun immoo. Inni lammaffaan immoo guddina og-barruu keessatti yookaan dagaagina og-barruu Guinness Bookidhaan daangessanii jechuudha. Kanaafuu adeemsa karaa dheeraatiin Guinness Bookii bira ga'uu kan dadhabe og-barruu miti jechuudha. Kanaafuu og-barruu sin ajjeesan jechuudha jarri kun. Waa'een kalaqaas hin jiru as keessa. Kanaaf kun akka hanqina guddaatti ilaalamee jechuudha. Kanaafuu hiikni inni lammaffaa kunis fudhataman arganne jechuudha. Inni sadaffaan og-barruun hojii kalaqa barreeffamaan jirudha jedhe. Kun immoo walumaa gala ilaalcha warra adii sanatu asitti calaqqise. Akkuma isaan literature jedhan, literature keessa garuu maaltu jira? Aartiitu jira. Literature keessa maaltu jira? Creativitytu jira. Wanti afaaniin himame immoo isaan biratti maal miti jechuudha. Og-barruu miti jechaadha. Inni sadaffaa kun hiika fooyya'aa ture. Garuu maal dagate inni kun immoo? Afoola dagate jedha. Afoola dagate. Afoola dagate. Kalaqan daganne. Og-barruu hojii kalaqaa ta'uu kaasee ilaa waan lama as keessatti. Tokko hojii kalaqaati, lammaffaa immoo barreeffamuu qabaa. Kanaaf afaaniin kan himamu maal miti jechuudha? Maal miti? Og-barruu miti jechaadha. Kunis
warra Afrikaanota biratti fudhataman arganne jechuudha. 1970moota booda qorattoonni ciccimoon lama gara Afrikaa dhufanii afoola qoratan. Isaan kan dhufaniif antiroopooloojii ilaaluuf turanii yeroo dhufan waan isaan liitireechariidha jedhanii achitti barreessan harka meeqa kan itti naanna'u beekumsa afaaniin himamutu Afrikaa keessa jira. Kanaafuu inni immoo ooraal liitireechar jedhama jedhaniitu amma danda'ametti gara ogibarruutti dabaluu yaalanii jechuudha afoola keenya kana. Ogibarruun kalaqa sammuu afaaniin himamuu fi barreeffamaan dhiyaatudha. Hiikni jedhu kun qorannoo Okoppiyuu fi Feneegaan booda dhufee jechaadha. Hiikawwan jiran keessaa kan fudhatama qabu kana jechuudha. Maaliif jennaan afoolas barreeffamas hammachuu danda'eera. Beektonni kun haala ogummaa fi hubannoo isaanii irratti hundaa'uudhaan ogibarruu fi hiika adda addaa akka isaan kennan kaa'amne. Ammas hiikni ogibarruu arfan kana qofaa isiniin jechuu koo miti. Kanaa oli hedduudha. Hanga qorattootaa danata. 100 ta'uu danda'a. Garuu isaan gurguddoo keessaa fudhanne. Akka waliigalaatti egaa ogibarruun waa'ee ilma namaa waa'ee hawaasa tokkoo kan ibsu waan ta'eef waa'ee ilma namaa namaan qindaa'ee deebi'ee namaaf dhiyaatu akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Wantoonni ilma namaa irratti raawwatu immoo ta'iinsoota gaddisiisoo, gammachiisoo, kofalchiisoo, jibbisiisoo, bu'aa bahii jireenyaa hedduu waan of keessaa qabuuf sana kallattiidhaan xiyyeeffata jechuudha. Kanaafuu kana jechuun bu'aa bahii ilaalcha fedhii, beekumsa, gammachuu, aadaa, safuu, gadda, gammachuu, jiruuf jireenya siyaasaa, amantii fi waa hedduu ogibarruun itti xiyyeeffatu sanattu hiika ogibarruu danoomsee. Danoomsee jechuun baay'ise jechuudha. Kana jennee egaa yaarrimee isaa keessatti ogibarruun umurii qooqa ilma namaa akka qabu sun immoo qooqaa wajjin umurii walqixa qaba jechuun yeroo afaanni jalqabu ogibarruun afoolaa jalqabuu isaa kaasuuf jechuudha. Kanaafuu gosoota ogibarruu keessaa dulloomaa fi yeroo umurii ilma namaatiin walqixxee kan jiraate ogibarruu afoolaati jechuudha. Walumaa galatti hayyoonni haaluma isaanitti fakkaateen mijaa'eef hiikan iyyuu malee wanti hubatamuu qabu ogibarruun raawwii dhugaa yookaan haqa kan gabaasu miti jechaadha. Yoo xinnaate gara fuulduraatti ni ilaalla. Seetingiin jijjiiramee, bakki jijjiiramee, yeroon jijjiiramee, haalli jijjiirameetu dhiyaata. Sun immoo ogibarruun soba jechuu miti. Dhugaa jiru sana caccabsee hunkuteessee deebisee suphee namatti agarsiisa. Achi keessa kalaqa jira, miidhagina jira. Sun immoo namoonni bashannanaa akka isaan dhaggeeffatan godha. Kanaafi ogibarruun akka waliigalaatti dhugaa gabaasa osoo hin taane dhugaa sana hunkuteessee, caccabsee, burkuteessee, deebisee supheetu dhalootaaf dabarsaa jechuudha. Yaarrimee jechuun yaada cuunfamee akka waliigalaatti jiru isa nama umurii qooqaan walqixaa namoota dirree qo'annoo adda addaa irra jiraniin hiikamee sun immoo akka ogibarruun ilaalchaa fi hiika adda addaa qabaatu godhee wanti hubatamuu qabu garuu ogibarruun raawwii dhugaa yookaan haqa tokko gabaasuu irratti kan xiyyeeffatu osoo hin taane haqa sana caccabsee burkuteessee hunkuteesseetu deebisee rifileektii godha. Rifileektii qofa miti diifileektii kan jennu caccabsuu hunkuteessuutu jira as keessa jedhee inni dubbadhu kun yaarrimeedha jechuudha. Ayyee yaanni yookaan gaaffiin biraa yoo jiraate. Okay, ulfaadha. Yaada xiqqoon qabaa asirratti. Ayyee. Gaaffii siin qaba. Tole. Ishi galatooma. Gaaffiin koo ogbarruu jechi jedhu afoodaa fi afoodaa hin hammata jedha. Afoolaa hin hammataa jedhaan beekne. Eeyyee. Baranneerra. Ogbarruuni intini barreeffamaan erga ka'ee afoola booddee wanta dhufeedha. Eeyyee. Afoolli kun immoo sadarkaan itti fufiinsi isaatii qorattoonni afaanii kun maal jedhu hammam guddachaa deema.
kufaa deema moo itti fufaa wanta jedhamu asirratti gaaffii natti ta'e kan akkasiin ibsan barbaade. Baay'ee bareeda. Maaliifi silumayyuu ogbarruun kun kanaaf oolaatu hangafa maqaan isaa maaf dagatameedha natti fakkaata. Miti yaadni kee? Eeyyee ogbarruun afoola booddee dhufee sadarkaan afoolaa immoo gara fuula duraatti maal ta'a? Baay'ee bareedaadha. Gaaffii gaariidha. Jijjiiramatu jira. Jiruu ilma namaa keessa. Jijjiirama jiru keessa immoo barreeffamni argame. Barreeffamni yeroo argamu isa duraanii afaaniin himaa ture sana namnuu kalaqee barreessuu jalqabe. Yeroo kana dheerina waggaa keessa afoolli dagatame warra dhidhimaa kana keessatti. Weestern warra jennu biratti dagatame afoolli hin badee jechuudha. Haa ta'uu hin bade gaafa jennu yoo laallee dhugaadhuma immoo badee yoo jenne warra Jarman biratti immoo afoolli iddoo guddaa qaba. Egaa eenyu kan doomineet godheedha gaaffii guddaan. Har'ayyuu kolonii Ingilizii jala jirraa barra. Afaan Ingiliziitiin qoramneetu afaan Oromoo barsiifnaa barra. Kanaaf wanni baay'een gara afaan Ingilizii kanatti akeekama yookaan waan warra weesternii kana duukaa cimsee wal qabata. Kanaafuu afoolli sun dagatamaa yeroo deemu namni teekinooloojiidhaaf saayinsii kana guddisaa dhufe jechuudha. Sababa kanaaf wanti barreeffamaan jiru sun dursee mul'achuu jalqabee keessumaa yoo afoolli dagatame gara Afrikaa yeroo dhufnu immoo afoolli iddoo guddaa waan qabuuf afoola dagatanii bira darbuun hin danda'amne jechuudha. Sadarkaan afoolaa inni itti aanu gaaffii keessaa maqaa duukaa wal qabatu ogbarruun barreeffamaa akkamiin irra oole kan jedhu wanti teekinooloojii, wanti barreeffamaa, wanti barnootaa hunduu weestern irraa dhufa. Warra dhidhimaatu kalaqee nutti as ergee isa kan isaanii barannaa barra. Isa isaan jedhaan jenna malee ofii keenya waa jechaa hin jirru. Kana amanuu qabdu jechuudha jala murtanii. Kanaaf Dookter Gammachuu Magarsaa yeroo baay'ee maa jedhanii dubbatu isa kaarikulemii isa isin beektan isin wallaalchisu isin barsiisu jedhanii inni isaan dubbatan jechuudha. Indijiiniyesii miti jechuudha yookaan asilii miti waan hawaasa keessa jiru miti. Waan weesternii irraa dhufu kan nuyi ilaallu waan ta'e barannu waan ta'ee fi akkuma sana waan qorannoo yeroo dhufu ogbarruunis kan isaaniirraa dhufe nutus hin caaledha nutti dhufanii maqaa sanas fudhatee dhufe litireechar kan jedhu sana jechuudha. Garuu wanti isin hubachuu qabdan inni guddaan maali? Ogbarruun afoola of keessaa qabaachuusaa baraa jechuudhumaa fi afoola beennaa yoo jenne hibboo tokko dubbachuu dandeenya. Hibboo tokko hibbifannee deebisuu dandeenyaan gaaffii guddaadha. Asumarraa kaaftee afoola gara fuulduraa maal ta'a kan jedhu tilmaamuu dandeessa jechuudha. Dhaloonni ammaa tiiktookii ilaalamoo jaarsolii irraa gadi taa'eetu odeeffannoo afoolaa kana dhaggeeffataan gaaffii guddaadha. Kanaafuu asumarraa kaatee deebii isaa ofuma kee ilaaluu dandeessa. Ayyee Ahimad itti fufi. Amma wanni naa gala yaadaa nu ibsite kanarraa barsiisa. Ayyee. Amma ogbarruu wanni jan kun waan barreeffame ta'uu nu bada. Wanni barreeffame hundi waan hawaasa keessa jira. Masalan fakkeenyaaf Oromiyaa keessa wanni jira. Hundi ni barreeffamte jechuu ni dandeenya. Hin barreeffamne. Wanni Oromoon qabu 100 keessaa 99.9 ammayyuu afooladha. Garuu na dhaggeeffadhu garuu waan silaa barreeffamuun irra ture baay'ee bira dabarre. Waan silaa barreeffamuun irra ture baay'ee bira dabarre meegeerarsaa hammam walitti qabdani naannoo keessanii. Waa'ee afoolaa yeroon kaasu mataasaa namni hin galleef baay'eetu jira. Wanni ogbarruu keenyaa garuu 99.9 afoola. Har'ayyuu Oromiyaa keessa afoolli bal'inaan jira.
Dhaloota kanarraa garuu maaltu eegama? Yeroo afoolaa barattan achirratti kaa'amna jechuudha. Malee wanti ogibarruu ta'e barreeffama qofa jechaa hin jiru Ahimad. Ani kan hin jechaa jiru wanti ogibarruu ta'e barreeffamas afoolas dabalataa jedhee isinitti himaa jira jechuudha. Hubadhaa malee. Gaaffii kiyya nu banne malee baran waan barreeffamni takka barruun kuni waan hawaasicha keessa jiru quuqaa afoolaan dabarsan waa geerrara mirrisa akkasitti dabarfatan hin barreeffamne jechuun qabaaba. Ulfaatu baay'ee. Mee amma gaaffii kana barreeffadhaa. Gaaffiin isin gaafadhu kana barreeffadhaa. Gaaffii tokkoof lama, gaaffiuma lama qofan isinitti hima. Afoola kana dura beektuu tarreessi. Gaaffii tokkoffaadha kun. Afoola kana dura beektu tarreessi. Gaaffii lammaffaan afooluma tarreessite sanaaf immoo fakkeenya beektu kenni. Kanatti yaadaa kottaa.